Maqaa Jaalmarroo jedhuun kan bal'inaan beekaman hoogganaan waraana bilisummaa zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa woboon zoonii lixaa ajjeechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen duuba jira jechuudhaan kan mootummaan balaaleffatee gaaffiif deebii addatti kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin dhara jechuudhaan fudhatama dhorkanii jiru. Hooggantuun waajjira baalangaa muummichaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee jalqaba torban kanarra akkasuma gaaffiif deebii VOA'tiif kennaniin akka woboon ajjeechaa sana duuba jiru kan agarsiisu ragaa ergaa bilbilaa Haacaaluu irratti ergame harkaa qabna jechuun dubbatanii turanii. Gaaffiif deebii marroo yookaan Kumsaa Dirribaa waliin gaggeessine kutaa lammataa fi kan xumuraa dhiyeessina dhimmoota nageenyaa Oromiyaa lixaa fi kan biroo irrattis fuulleffata. Namoo daandiitu dubbise. Waa'ee hokkara kanarratti ammaan durallee deddeebisee himannaa dhiyeessaa ture mootummaan obbo Marroo keessumaa godinaalee Wallaggaa afran keessatti waraansa humnoota mootummaa waliin geggeessamu ala uummata keessaa namoota buttanii akka fudhattan garii akka ajjeestan akka hiitanii keessanii fi akka doorsistanii gadhiistan faa deddeebisanii dubbataa turan. Uummata keessaa immoo waraanni mootummaa waboo gargaartan jedhee nu gidirsa waboonis gama isaatiin mootummaa gargaartan jedhee nu gidirsa kanneen jedhan dhagaamanii jiru. Kun dhugaadha taanaan maaliif akkana gootu nagaan jiraachuu uummataatiif gama keessanii amma bikan isin of eeggattan. Uummanni naannoo nuti jiraannu irratti dhugumaani humni afaan qawween biyya kana yeroo dheeraa bulchaa ture ammas bulchiinsa isaa itti fufuuf adeemaa jiru balaa geessisurraa uummata hedduminaan buqqa'ellee naannoo jirru irratti qubsiifnee uummata kanaaf rakkataa jirra malee uummata kanaaf du'aa jirra aarsaa kaffalaa jirra malee uummata kana irratti balaa akkasii geessisne hin qabnu. Himannaan akkasii illee dabballoota afaan mootummichaa abbaa irree yeroo dheeraa nyaatee bareessana ragaa ba'urraa kaafe uummata bal'aa uummata baadiyaa keessa jiraatu magaala keessa jiraatu naannoon sochoonu jiraatu irraatti himannaan akkanaa dhagahame hin beeku. Waraanni keenya waraana safuu uummataa beeku aadaa uummataa beeku uummata keessaa bahee uummata kanaaf jiraatu wareegama akkasii kafalu ta'u uummati keenya ragaa kafahu uummanni kuni jiraa fi ofitti nu fudhateeraa fi hanga ammaayyuu qabsoo kana dandamachiisne ofiif illee dandamannee ka jirru kana dhugaan jirtu. Garuu kanaan dura ka dubbatame irra deebiin itti dubbata fakkeenyaaf pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo duraanii fa'aa barattoota naannoo Amaaraatti dhufanii yuunivarsiitichaatti baratan ukkaanfaman kan jedhame fa'aa duuba akkasiin jirtan mootummaan deddeebisee himataa ture. Pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo yeroo sana ukkaamamee ture jedhamee sooshaal miidiyaa adda addaa fi miidiyaa isteet maafiyaanii hanqaa qabuun baay'ee lallabamaa ture. Namni kuni eessa akka ta'e eenyu akka ta'ee fi maal akka hojjetu ani quba hin qabu yeroo sana waan san dhagahe achiin booddee immoo namni kun hiikame jedhamee sinillee interviyuu gootanii turtan. Waraana bilisummaa Oromootu na to'atee isaan waliin ture ka jedhu sinii himeera. Hin himanne taanaani somni jara kanaa hangam akka tuulluu ta'aa deemaa jirtu mul'ataa jechuudha. Kaa barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo jettee yeroo hundumaarra deddeebi'ee himaatiin ture. Jarri kuni ilmee ta'anii dhokatanii hin hafani. Ukkaanfaman yeroo jedhame irraa kaasiif immoo ibsoota kennamaa turani. Pireesa akka jedhamu dubbisuuf filawuun ka jedhan ibsa inni kenne. Mootummaa dhimma nageenyaa maalii ka jedhan ka Oromiyaa ibsa inni kenne. Mootummaa federaalaati ka jedhan ibsa inni kenne. Jarri kun waasaan jechaa turan hundumaa quba qabdu interviyuu gochaa turtani. Jarri kuniyyuu afaan tokko walii galeen waraana bilisummaa Oromootu buute hin jenne waan adda addaa odeessaa turani. Ijoollee sana garuu eessatti maaliif ukkaamsanii akka kaahan isaanumatu beekaa isaanumaan gaafachuu isaanirraa deebii argachuu qabdan. Walumaa galatti waa'ee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota Itoophiyaa kanneen biroo wajjin biyya Itoophiyaa keessa jiraachuu irratti ejjennoon keessan maali? Ejjennoon keenyi namoo uummanni naannoo nuti jirru afaan Oromoon dubbanne sabaan Oromoon taane miilee namee akka jiru beektu socho'uu jirra keessa
jarri kun beeki akkuma naannoo jiranii fi Oromiyaa irratti dhalatanii guddatan keessa jiraatanitti akka Oromoo tokkoo fi sanaa olitti jiraataa jiru. Yeroo irraa yerootti ajjeechaan sabaaf sablammii qabatee naannoo adda addaa keessumaa kutaa naannoo gara Amaaraa fa'aa gara Kibbaa fa'aatti adeemu gara nuti jirru irratti akka dhageessanii beektu. Qawwee harkaa qabna. Jarri kun ofittis uummata hin dandeenye uummata nagaatu jira. Yoo ilaalcha sabummaa isaanii qofaa irratti hundaa'e miidhaan keenya ta'e eenyutu nu ittisa. Amaara jechuun beektaa uummata miskiin akkuma Oromoo garii naannoo baadiyaa keessa hojjetatee jiraatu rakkoo adda addaa qabu ni beekna sabaa jechuu. Warri immoo maqaa amaarummaa sanaanii kana ta'e sanatti ta'edhaan sabichallee bakka hin buune akkasaan jedhaniif osoo waagoona ta'e sanarratti hundoofneef amaara irratti tarkaanfii fudhanna ta'e kun hundumtiin akkamiin nagaan bahee gala jettee yaadda. Obbo Marroo bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname yeroo gaazexeessonni falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali? Ajaa'iba! Dhaabonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa ka'edhanis hundumti isaayyuu jalqabaanuu sirrii miti. Addi bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa too ta'ee biyya ati jirtu keessaa naannoo Waashingiteen DC, Minisoota, Minneapolis waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yakkichi warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee kan hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti kan hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakkamaatu warra qulqulluu yakke. Fincilli ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiilee siyaasaa fi aktiivistoota hedduutu itti dhimma bahuu dadhabee gurgurate malee. Mee biyya Sudaan kaabaa Albashir irratti fincila adeemaa ture ilaalin nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti. Namooti paartii siyaasuma dhaabicha keessa ta'an Albashiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessa. Uummanni Sudaan ni dide. Warra mormii keessa jiruu fi wareegama sana kaffalee walitti fidanii mootummaa ce'umsaa ijaarrataniitu gara filmaataa akka deemanitti rakkoo sana furachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma kaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee wareegama kafalamaa turetti guduunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyin jigin jedhanii har'a mana hidhaa jiru beeki hedduun isaanii dogoggora uuman sanaaf gatii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Gaaffiin ilmaan Oromoo bara dheeraa fincilli dargaggoon hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fitimamanii deebii hin arganne. Akkaataan addi bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan manaa ba'eefillee osoo guduunfaa ittiin godhiini gara booji'amuutti adeemaa ture itti sana hundumaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi boru rakkoo guddaa dhuftuu malutu jira waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hanga isheen gamna geessutti waan ta'eefi duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqanne jechuudha. Nuti sababa sanaa ta'uu hin dandeenyu. Taatee har'a dhalataa jiruu fi dhugaa jiru gaafas dubbanne malee. Waa'ee mootummaa wajjin gattaanii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoon isin lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa argameef bakka gamlameen itti wal ga'uudhaaf waliigaletti ka jedhudha. Qaama sadaffaa ennaa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa. Fakkeenyaaf qaamota akkamiiti? Isa kana namoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naafor Malkaa jedhamutti kanaan durallee intarviiyuun na taasise himeen ture. Qaama sadaffaa jechuun maal jechuu kan jedhu qaama sadaffaa jechuun rakkoo yookaan dhibdee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu. Nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuu fi malee qaama tokko fayyaduu fi fedhii gar tokkotti
abbootii amantaarraa ta'uu danda'a, jaarsa biyyaarraa ta'uu danda'a, international NGOs ta'uu danda'u, international conflict resolvers ta'uu danda'u, Afrikaa keessaa ta'u, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaaderraa ta'u, biyya keessaa iyyuu haa ta'u. Ammoo kan eenyuufuu loogii tokkoyyuu dhaabbanne rakkoon kun dhumuu qabdi, furmaata waara argachuu qabdi jedhee loogii malee qaama dalagu jechuudha. Akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchanii yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemuu jirraa jedhanii dabbaloota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootu sirnaan akka gadaa beeknuuf ulaagaa gadaa guutuu hin qabdu Oromoon har'a. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo ka jirtu Boorana keessa turte isheeyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa guutaniyyuu jiranii. Hundumtuu mandara keessa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdii beekamee soo jiruuti jechuudha. Warra akkasii rakkoo kana furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzina naqanii miti rakkoon kun kan furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu fixachuuf qophii jennerra har'as wanni jijjiirame hin jiru. Garuu amma rakkoo guddaan ka jiru biyyi impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'uu waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaan dhibee kana isa kana. Akeeka qabsoo keessanii yeroo adda addaatti innaa dubbattan bilisummaa uummata Oromoo, walabummaa Oromiyaaf birmadummaa daangaa Oromiyaati jettu. Maal jechuudha kun? Kana jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu, seera mataa ishee baafattee, mootummaa mataa ishee ijaarratte jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu na baasa jedhee murteeffate. Kana godhuu fi falmii gaggeessinaa uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaa jedhu konstitushiniin biyyatti bara chaartarri seename 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seene harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama. Sabitti mirga hiree murteeffannaa impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taaneefi fottoquu jedhu hiree kennameefutu jira. Sana hojiitti hiiku. Akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu walaba bahudha qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaaniiyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaaniif dhiyyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'ututti jira. Poolisiin, tikni biyyittii, waraanni biyyittii waan paartii siyaasaa tokkittii qofaa deeggaru irraa walaba ta'e biyya qofaaf dhaabbatee uummata tiksuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'ututti jira. Har'a haala amma jiru kana yoo amma kaate referendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattu moo Oromiyaan biyya of dandeessee haa taatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira, poolisii nama hidhutu jira, tika nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagalee isaa kanannaataa jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafuu uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jiraata. Erga bilisa ta'ee waan barbaade murteeffachuutu irra jiraata. Dhiibbaa eenyuutiin alatti jechuudha. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Umarroo yookaan Kumsaa Dirribaa ibsa nuu kennitan kanaaf guddaa isin galatoomsanna.